Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna aangoo isaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'a isaatiin du'a keenya kan balleessee, du'aa ka'uu isaatiin immoo du'aa ka'umsa keenya kan mirkaneessee, Gooftaa keenyaa fi Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam, bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa Gooftaa keenyaa fi Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa, Sillaasee kan ta'e, maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin, afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaan jiru hundumaa kan galateeffamuu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa, haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam, qulqulloota ergamoota Waaqayyoo, qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii Kiristoosiin boqonnaa afuraffaa jalqabneedha barachaa kan jirru. Obbolaawwan barumsa kan hordofaa jirtan akkuma yaadattan guyyaa darbee kutaa shanaffaa boqonnaa kanaatiin waaqummaa Gooftaa keenyaa fi Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos hojiiwwanii fi dubbiiwwan isaa kanneen bara foonummaa keessaa kan jedhaniin guyyaa darbee qabxii afuraffaa ture kan ilaalle. Gooftaan keenya waaqummaansaa kallattii kanaatiinis ni ibsama, kan murteessu ta'uu isaatiinis waaqummaasaa kallattii kanaatiin hubachuun ni danda'ama kan jedhu murteessummaasaa kitaabilee keessaa caqasoota funaanne. Dursee kitaabni murteessaan Waaqayyo akka ta'e Gooftaan keenyaa fi Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos immoo foon keenya uffatee bara dhufe sanatti waa'ee murteessummaa duukarra walqabsiisuudhaan kan dubbate, akkasumas dhufaatii isaa lammaffaattis immoo murteessuudhaaf kan dhufu isaa akka ta'e dubbachuutiin inni waaqa murteessaa kan jedhame, ni murteessa ni dhufa kan jedhame isa ta'uusaa kallattii kanaatiin nu hubachiisee achi keessaa walitti qabnee barannee turre kan dhaabbanne jechuudha. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti isuma kanatti dhufuudhaan kutaa ja'affaa boqonnaa kanaatiin waaqummaasaa jireenya bara baraa kan kennu ta'uu isaatiin kan jedhu kan barannuudha jechuudha kan ta'u. Abbaan icciitii uumaan keenyaa fi Fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos nu gidduutti argamee sagalee isaa icciitii isaa ibsee nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan jireenya bara baraa kan kennu ta'uutiinis waaqummaasaa beekuun, waaqummaasaa hubachuun ni danda'ama kan jedhuudhaan barumsa kanaan kan ilaallu kan ta'u jechuudha. Jireenya bara baraa kan kennu ofii isaatii dursee jiraataa bara baraa kan ta'e qofaadha. Qaamni tokko jireenya bara baraa ni kenna yoo ta'e ofii isaa maal ta'uutii qaba? Bara baraaf kan jiraatu dursee jechuudha. Bara baraaf kan jiraatu ta'uutii qaba. Inni bara baraaf haala kanaatiin jiraatu kunis immoo gargaarsaa fi kennaa qaama tokko osoo hin barbaadiin akkasumaan kansaa kan ta'een kan jiraatu yommuu ta'u, innis Waaqayyoodha. Waaqayyo uumaan keenya gargaarsa qaama tokkoo yookiin immoo kennaa qaama biraarraatii osoo hin barbaadiin akkasumatti maadha jiraataa bara baraadha. Jiraataa bara baraadha. Gara Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa deebinu egaa waaqummaa isaadhaa fi kitaabilee qulqullaatti kanneessan keessaa tokkos inni kun ragaadha. Gooftaan keenyaa fi Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos aangoo isaatiin jireenya bara baraa kennuu isaatiin jechuudha. Isaan kun kallattiimaan waaqummaasaa kanneen nu hubachiisan, kanneen nu agarsiisanidha jechuudha. Dhimma akkasii jireenya bara baraa waliin wal qabatee kitaabileen qulqullaa'oon caqasa baay'ee qabataniiru. Keessumattiyyuu
asitti kan kaasnu gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos jireenya bara baraa kan kennu ta'uusaa inni matuma isaatii kan dubbate caqasoota muraasatti ni ilaallaa jechuudha. Kan jalqabaa nutti kan dubbatudha Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 27ffaatti gaafa dubbisnu maal jedhaa? Hoolonni koo sagalee koo ni dhaga'u. Anis immoo nan isaan beekaa. Na hordofus. Anis jireenya bara baraan isaaniif kennaa. Bara baraaf hin badanii harka koorraa eenyuyyuu isaan hin butu jechuudhaan akka abbaan kabajaa uumaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos haala kanaatiin dubbataa jechuudha. Boqonnaa 10 lakkoofsa 27 kaasee hanga boqonnaa 28 Wangeela Yohaannis irratti barraa'ee kan jirudha. Asatti gooftaan keenya maal jedhaa? Anis jireenya bara baraan isaaniif kennaa jechuudhaan dubbataa jechuudha. Jireenya bara baraan isaaf kenna. Kan jalqabaa hoolota koochuudhaan kan kaase dubbii isaatti amanuudhaani. Inni addunyaa fayyisuudhaaf samii irraatuu kan dhufe foon dubroo Maariyaam irraa foon keenya uffatee haala kanaatiin hafuura qulqulluudhaan kan dhalate ilma waaqayyoo ta'uusaa kan amane kan beeke. Erga kana beekee boodas immoo kallattii inni jedhuun kan jiraatan isaan kanadha hoolota koo jechuudhaan gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni waamu jechuudha. Jechicha kana hoolota koochuudhaan haala kanaatiin erga kaasee booda anis na isaan beekaa. Na hordofu na wajjirraan bu'u. Anis jireenya bara baraan isaaniif kennachuudhaan dubbata. Isaaf kanaaf waaqa jiraataa kan ta'e gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa kan taate warreen haala kanaatiin isatti amananiidhaaf warreen seera isaadhaan kallattii isaadhaan jiraataniidhaaf haala kanaatiin jireenya bara baraa akka kennu dubbatee ni argannaa jechuudha. Gooftaan keenya egaa foon uffatee gara dachee kanaatti kan dhufe dhala namaa jireenya bara baraa dhabee ture gara jireenya bara baraatti deebisuudhaaf dhugaa dhufaatiin isaas kan tokko kan biraan kanuma hiikaa biraan qabu. Gooftaan keenya gara addunyaatti kan dhufeef kaayyoon isaa inni guddaan dhala namaa jireenya bara baraa dhabee gara jireenya bara baraatti deebisuudha. Akkasumas immoo warreen erga deebi'anii boodas haa ta'u kallattii adda addaatiin kakuu haaraattis warreen hidhatan immoo cubbuu adda addaa keessa warreen jiraachaa turan namoonni cubbuudhaan deddeebi'an gaabbii galanii jireenya bara baraa kan isaan ittiin argatan immoo fooniif dhiiga isaa kennee deemera gooftaan keenya. Fooniif dhiiga isaa guyyaa kamisaa hundeessee jimaata immoo fannootti dhangalaasee dhiiga isaa jechuudha. Addunyaa kanaatiif warreen gaabbii galaniif kallattii fayyinaa akka ta'uudhaaf dhiigaa foonsaa kana guyyaa kanatti gooftaan keenya kenneera jechuudha. Dhiigni foonsaa jireenya bara baraa kan argamsiisu ta'uudhaan cubbamootaaf innumti gooftaan keenya kan inni kennedha jechuudha. Kitaabni qulqulluun dhimma kan akkasidha. Innumti gooftaan keenya kan dubbatu Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 51 irraa kaasne yommuu ilaallu maal jedha? Samiirraa kan bu'e nyaanni jireenya anadhaadha gooftaan keenya. Nyaanni maali? Nyaanni jireenyaa. Namni nyaata kana nyaate jireenya bara baraa qabaachuudha. Namni kamiyyuu buddeena kanarraa nyaate bara baraaf ni jiraataadha gooftaan keenya. Kan isaaf dhiyeessu buddeena kanarraatti kan nyaatu hundumtuu jireenya bara baraa ni argata. Yookiin immoo jireenya bara baraaf jireenya bara baraa ni jiraata jechuudhaan dubbataa jechuudha. Buddeenni kunis immoo edha gooftaan keenya. Buddeenni kunis immoo addunyaadhaaf kan jireenya akka ta'uudhaaf kan hin kennu foon koodhaa jechuudhaan dubbata yaala. Addunyaadhaaf jireenya akka ta'uudhaaf kan hin kennu inni kun maadha? Foon koodhaa jechuudhaan inni foonsaa akka addunyaadhaaf kennu dubbateera. Kana booda Yihuudoonni maal jedhu namichi kun akka nyaannuudhaaf foonsaa akkamitti nuu kennuu danda'a jedhanii walii isaan yeroo isaanii dudubbachuu danda'an gooftaan keenya maal jedha? Dhugaa isiniin jedha foon ilma namaa yoo hin nyaanne dhiiga isaas yoo hin dhugne mataa keessa jireenya hin qabdan jechuudhaan jala mureettime jechuudha. Kanaaf asirraatti maal hubannaa? Gooftaan keenya dhiigaaf foonsaa fayyina taasisuudhaan kenneera. Jireenya bara baraa kan ittiin dhaalamu isuma mataasaa jireenya bara baraa godhee kenneera. Namni dhiiga kana dhugu namni foon kana nyaatu maal qaba? Jireenya bara baraa qabachuudhaan inni kan inni kennu foon sun gara jireenya bara baraatti inni kan inni kennu dhiigni sun gara jireenya bara baraatti akka inni geessu gooftaan keenya asirratti
dubbatee ni argannaa jechuudha. Isa kanaafidha kaa wangeelli maal jedhaa isatti kan hin amanu hunduu jireenya bara baraa akka qabaatuudhaaf malee kan hin duuneedhaaf ilmi waaqayyoo ilma isaa tokkicha dabarsee kenneera jechuudhaan haala kanaatiin dubbataa jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya isatti kan amanu hundumtuu jireenya bara baraa akka hin argatuudhaaf malee akka itti hin murtoofneedhaaf waaqayyoo ilma isaa tokkicha dabarsee hanga kennutti addunyaa akkasumaan jaalata jechuudhaan kitaabni qulqulluun ni dubbata jechuudha. Innaa gooftaan keenya sirrii madha. Isatti kan amanu hundumtuu jireenya bara baraa qabaatuudhaaf malee akka hin duuneedhaaf waaqayyoo ilma isaa tokkicha dabarsee hanga kennutti addunyaa kana jaalate jechuudhaan kan dubbate. Dursee akkuma ilaalle dhiigni foonsaa sun jireenya bara baraadhaaf kan ga'u isatti amanuudhaan kan inni dubbatetti amanuudhaan abboommi isaa eeguudhaan isatti kan dhiyaatu hundumaadhaaf jireenya bara baraa kan ta'u ta'etu gooftaan keenya haala kanaatiin addunyaa hundumaa fayyiseera jechuudha. Dabalataan gooftaan keenya dubartittii Samaariyaa duukaa irra yeroo dubbatu kan inni dubbatellee ilaaluu dandeenya. Isa kana wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 14 gubbaatti barraa'ee kan jiru maal jedha kitaabni qulqulluun bishaan ani kennurraa kan dhugu bara baraaf hin dheebotu. Bishaan ani kennu isa keessaa jireenya bara baraaf kan burqu burqaa bishaanii taachuudhaan dubbata. Asatti gooftaan keenya waaqa jiraataa waan ta'eedhaaf waaqa jireenya kennuu danda'u waan ta'eedhaaf maal jedhaa nan kenna jechuudhaan si'a lama dubbata laala. Nan kenna jechuudhaan gooftaan keenya si'a lama dubbateera. Inna kun maal agarsiisaa uumaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos sirriima waaqa kan ta'e jireenya bara baraa kennuu kan danda'u jireenyi bara baraa kan kennamu isaan ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Kanarraa kan hafe dhaloonni kamiyyuu namni kamiyyuu raajotas qulqulluusaa ta'anii bara kamittiyyuu warreen ka'an haala kanaatiin dubbachuu hin danda'an. Nan kenna jechuudhaan dubbachuudhaaf tasuma hin danda'an. Gooftaan keenya garuu ilma waaqayyoo waan ta'eedhaaf addunyaa fayyisuudhaaf foon uffatee kan dhufe waan ta'eedhaaf nan kennachuudhaan waaqummaasaa haala kanaatiin akka laallu nu godheera jechuudha. Walumaa galatti egaa gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waaqummaan isaa kan biraas haala kanaatiin jireenya bara baraa kan kennu ta'uu taanis ni beekama. Maaliif jireenya bara baraa kan kennu waaqayyoodha. Kiristoos uumaan keenya garuu foon nurraa fudhateen jireenya addunyaa deddeebi'ee yeroo barsaa turetti isaan kana hundumaa akka raawwatu jireenya bara baraa kana akka kennu haala kanaatiin nutti agarsiisee barraa'ee ittiin ilaalleerraa jechuudha. Kan guyyaarraa amma kanaatti yoo jenne dhugaa kutaattaanuun kan biraa qabannee kan dhufnu kutaattaanuun kan walitti deemudha kan ta'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyoomaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan dhageenyas laphee keenya keessa nuuf haa bulchu kutaattaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.